ammas maallaqa inni mana keessa kaatee jirus irraa fuute jalaa fuute. Bagaan fudhadhe maallaqni hiyyaami bagaan fudhadhe. Abbaa manaa fi Bagaan fudhadhe waa'ee maallaqaa natti hin kaasin lammaffaa deemtee. irraa kafala namni abbaa manaa fi sunteen yoo rakkoo ammaan kanaa wanni si bira dhufee binne maal liqirraa qabde moo alliqii irraa qabu. maaliif si dhufe? Bakka waan nafi deeqanii beektaatu gurbaa saliitee mana keessaa kunoo gurbaan na bira jira mana kiyya jira. Ati maalii fi gurbaa akka cinqitaa miti namni yoo jaarsa jaartii wal lolte mana keessatti namni manuma keessa wal gorfatee waliin jiraata malee jaarsa gartee alagaanuu akka keessanitti jaarsa natti hin baaftu. Sitti mate? Haay natti matu miti bara das gabbaa'e ati tun ammaan tana nama gartee nama garaa qabu jaarsa labbaa qabdu. Dhaabi waan singee takka qabdu garaa qabeenyaa fayyaa waan singee qabdu sitti mate? Natti mate kaa'imaaf natti dhimati namni hundaa beekaa bara isaa akka gartee ati ala mana keetti maal godhe mana keetti? mana kiyya waan ni godhe ammaan tana mana naatu duraa gabbihee mana kiyya jira manni. Mana keetti duraa baate? Eh. Maal godhuuf duraa baate mana keetti? Ati maaliif ariita maaliif? Maaltu si taasise mana keetti? Ati maaliif ariita? Maaliif ariite? Dhimma naasii durtu waan si gadi takka qabdu. Ana mallee akkuma nama tokkotti nageemaan buuse jechuun si bira dhufee. Dubbii biraan afaan hin baasin. Dubbii biraa sun taanillee dhageessitti hima namni tasgabbaahee jaarsa fi mana keessa gorfatee. Jaarsa kiyya deemee dhalatti nan himatu. Ati maal godhu mana kee maal naannummaa mana keessa duraa baatee fi maal? Bira waannin biraa beeka ati mana keessa hogguu ariite hogguu siif intalti daroonsan walii galtanii mana. Achi baddaa waa'ee daroo natti hin kaasin. Amma duraas akka waa'ee daroo na dhukkubsu jira mataa na dhukkubsu jira. Mataa si dhukkubsu. Waan dhufteef himadu natti. Ayi bara amma ani yaadaan feebsitti muttiin jira. Ati kamitti mee ati nama tokko hogguunii fi jaarsa fi tokko. Rakkoo yoo itti dhufte rakkoo waliin qooddatan ati immoo garuu alattuu baafte mana kiyyaas hin dhufin jetteeni. Fixatteemma. Maaliif fixa dhagaa haasootti hin jira. Haasee fixadhuuti ati booda deebii naafaanii baasi. Taate dhageessitti ni maate ati amma akka nama tokko yoo ka deebinu taate ati akka afaan dheeratu sin qabdu tasgabbaahii ati nama gartee nama garaahis qabu eegaa namni akka beekutti ammaan tana dheengaddu wal fuutan sinii kun. Tamam arraan tana gizeenii fi gizee isa kana ala baaftee cinqitee dhalaa biraati wajjin gaafa kaanis akkas gooti ni beektaami. Garuu tasgabbaahiti jaarsa kee gorfadhu amma isin lameenuu fidee isallee fideetiin walitti isin araarse nagee isin juttutuumi nagee anaa mana keessan walii galtanii mana keessan keessa walii galtee. Fixatteemma. Fixatte haasa. Fixatteemi. Sababnummaan mana kee dhufee fumaati. Attuu haadha kanaa taate na kanaa taatu. Wanni sun dhufeef waan biraatti kan qabu. Fanis baala gee dhala sharaasharuu bare. Dhala sharaasharuu bare. Tamam. Namni eegatu bultii qabate bultii jabeeffata malee akka keessanii kanatti. Narraa baasi. Sirraa fixeemi narraa baasi. Saayibban fannis na arrabsaa turan. Tamam. Dhiirri na arrabsee amma dhala naa dabreemi. Dhala naaf firaa dhorka dhala. Dhageeffadhu dhala naaf firaa dhorka. An dhiiran gammaduraatu ni kabaju. Dhageessami. An gammaduraa dachaas. Toofiqoo warra isa fakkaatee dhufee asitti qeetanan na tume ni diidaaf hin dhiise ni hin kabaje. Laakiin dhalaan dhageeffadhu allaa waa'ee tasgabbaa'etti akkanatti hin kaasin. Tasgabbaa'ee qabbanaa'e an bultii teessan waliiniin isin fadha malee akka ammaa kanatti dhiigartee an dhiira kabajeetiin maali tana maaltu naan ga'an an ammallee akka nama tokkotti isin jidduutiin gartee walitti isin fayyiseetiin akka nama tokko caljattanii bultii teessan keessa teessaniif malee waan biraa ta'eef miti beektaa. Allah sababnummaan inni mana kee dhufee mana kiyyaa hin duraa bee midhaan takkaraa tunu dubbii biraaf keessaa qabdi. Laa dubbii biraaf keessaa qabdi. Wallaahi dubbii biraaf keessaa qabdi gaafaan dubbii dheeraa dubbii takka dhagee. Aan jechuun. Naafi ati. Anamoo. Wallaahi naafi ati. Amma kaateeti miila naan kaatee isa mana keetii baafta. Maaliif mana kiyyaa baasee? Miila naan kaateeti isa mana keetii baafta. Isin dhalaan yeroo walii galtaniit isa. Hayyee amma duraas bakka keessanii beekanii mi? Eessa kaan siin jira? Siifi garaartuudha haa. Maaliif ambar ammallee ati akka isii wajji isin isa jaalatee waan dhabdee ni beekami. Ammallee akka naafete waliigallee isa mana alabbaaf nu beekta. La waa'ee waliigaltee kiyyaaf kadis isin lameen isii isaa waliigalee mana duraa baateemi. Mana duraa bee haayaan ammallee bara isinuma gartee bultii sana isana fidee maalan gaafate isa mana dhiifattee na gaafatta. Atu dubbii namarraa fudhattu osoo itti tasgabbooyitee dubbii namaa fudhattee hin fuudhee isa si fidaa bara. Ana mana dhageessa. Na dhageessa la dubbii namaa dubbii akkanatti hin kaasan. Hayyee. Dubbii namaa dubbii akkanatti hin kaasani isa mana keetii baasi dhiirri waan mana irraatti godhuun qabu.
Mana ni qabaami. Mana saatti agalu. Bakka dalagaatiin gala. Waggoota si mana keessaa baafte isa gala. Mana saatti agalu. Eenyu mana ati baas? Si baas. Akkam godhatiin baasan? Si baas. Akkam godhatiin baas? Narraa deemi mana kiyyattis hin galinii naan jettee. Isa kanarraa deemnaan jee uleedhaan natti hin jiru. Ani hin ba'uudha. Mana kana keessa jiruu miti du'aayyoon be malee hin ba'uu ta'etti ani. Isa akkamitti godhatiin an baasan? Kun ammaan tana siitu baase gaalatti. Gurbaan kun dubbii biraatiif deemammaas mana kana keessaa ba'ee waan biraatiif deema malee mana keessaa hin ba'a. Ni jira mana kan keessaa taa'u. Amma isin naari'eedhaan an bakka dalagaa galaati isa mana keessa galu jira. Laa dubbiin ulfii kan ta'eefi mana keessaa baafte dubbii biraati. Hai duba amma fakkeenyaaf nama tokko nama isin walii galtaniitu gaafa kan akkas gootani. Deemee mana biraan maan dhaqini mana keeruuf. Mana biraan saayibban isaa kan jaartii qabu ni jira. Deemee maachiin dhaqini mana keeruuf. Mana kiyyoo dhufees kana. Maal godha mana keetii? Maal rakkoo qaba? Maaluma godha mana keetii? Rakkoon qabu bara namallee walitti naatu walitti isin fayyisaa jee naa yaame bilbilee. Tuba mana kee jira. Mana keetii ariitee Anaatu bilbilee anaatu yaame gaa. Anaatu isa gaafate kaa. Akka inni gartee kara biraan deemne anaatu yaamee isin walitti isin fayyisuudhaaf maaliif yoo ati yaade gartee waan isin juutun sii taatee narraa fudhatte isaas bilbilee yaameetiin akka ganumaa wartee dubbiin takka isin jittuu seen. Isin fuula kee duratti isin lachuu isinitti himuu deeman. Malee akkaatiin akka haatuuf hin dhufne tasgabbaadha. An sikkoo fi miti waan sikkoo waan nageen qabdu. Isni mana kiyya jiraa jettee gaafa dhufte waan mana jabeeffattee dhuftee kun beekan. Maal na gaafachuu dhufte? Maal mana gaafachuu dhufte isa mana kiyya jabeeffattee? Akka dalagaatiin jiraa garuu rakkoo isin jittuu jirtu bareetiin isarraa illee waa hanga takka waan hin hubadhanii qabu. Deebi'ee immoo isin walitti isin fayyisuuf malee waan biraatiif hin ta'an bultii keessa waliin isin fadha. Isin amma waliin haadha ilmootiif abbaa ilmootaa ta'uuf deemtan. Yoo bultii teenya waliin teete isa mana deebifteeti nu gaafatte malee isa mana keetti dhiifte as bultii na qabachuun dubbii miti. Hayi duba akkamiin godhare? Akkamiin godhayyee ammas yaa dubbiin irraa fudhatte dawwaleetii yaamee amma isin walitti isin fayyisa. Waa kutii isa yaamtaa oganaa deemee bara mana keetti eegalichumaa ta'u qaba. Maaliif? Maal godhaa osii? Maal godhasi? Ati tasgabbaa'e hamaaf akka lolta. Uleen amma dura na tumtee'u godaanisni nama daalalaadhaan. Ulee biraa gubbaan naa busutti keessattuu dhalaan ulee biraa gubbaan naa busutti sana numaa feeti. Asitu muun dhufne ammallee akkuma ati gatii tasgabbootuufin si bira dhufe malee asistu muun dhufne nagayumaan si biratti haasa'u dhufe nama waan takka waan biraatiif miti. Yoonii fi agartee. Haa irraan kan na jijjiira. Maal yoonni kana? Tasgabbaa'e haati. Maaf akka lolta? Viidiyoo amma fakkeenyaaf namni tokko viidiyoo amma duratti marti duratti gisee na gargartee jechuun sumaatu oowwa qaba malee isaa miti. Baraan tumameetiin dhukkubsadhee madaa'ee lola malee nageerraa maraattuudhaan. Bari isin cufti warri saayibban isaa taatan bar maraattuun taphixanii bara maraattuudhaan fayyaan qaba. Maraattu taatus dhiiftus namni eegata akka bultii ijaare. Mataa keessan if keessaa haqa qushaasha keessa jiru if keessaa qulqulleessiti bultii ta'e nagayaan qabadhu ta'e. Na bultiin ta'e wajjin bultii qabaddee ta'a mitiiti. Amma dhageeffadhu yoo nagayaan isa mana keetii baatte hayi deemi mana keetii irraa baasi. Lammata mana kiyya jiraa gaafaan si waan isin biratti nagee buusuu dhufe malee isin jijjitti. Hayi. Lammaffaa mana kana deebitee mana kiyya jira naannoo. Amma gaa ati tasgabbaahiiti. Namni tokko amma akka nama tokko yoo qadeebnu taate ati hedduu dogoggora guddaa qabda. Namni abbaa manaa fi akkasiin godhu amma duraas ni hiiteemi intalaa wajjin walii galtanii si galee deebitee maallaqa asirraa kafaluu diddee. Maallaqa irraa kafaluu diddee deebi'ee ammas toofii qofaa irraa kafale. Ammas maallaqa inni mana keessa kaatee jirus irraa fuute jalaa fuute. Bagaan fudhadhe maallaqni hiyyaami bagaan fudhadhe. Abbaa manaa fi waa'ee maallaqaa natti hin kaasin lammaffaa deebitee. Irraa kafala namni abbaa manaa fi sunteen yoo rakkoo. Ammaan danaa wanni si bira dhufee binni maal liqirraa qabde moo? Alliqee irraa qabu. Maaliif si dhufe? Alliqee irraa qabu alhamdulillah nam tokko irraa illee liqii qabu namni illee irraa qabu. Inni wannummaa dhaluma ila deemuuf maali? Laala waa'ee maallaqaa ni feetaame dhuga feetaame waa'ee maallaqaa takka natti hin kaasin. Waa'ee maallaqaa isaaf kijibduudha hattuudha. Waa'ee maallaqaa wannummaa nagaa fakkii isaan jidduun jiru garuu viidiyoo amma dura gadhiifamaa jirtu kana giseen argu namni tokko ati obboleessa dhiiraan qabdu. Haa qabaadhu. Namni obboleessa dhiiraan qabna ni takka ta'ee si jiraamti hundi namaa ni qaba. Dubaati maaliif garaatti jabaattee akka bineensa hanqiftee baratisa? La abbaatu fakkisa.
abbaa guddisa abbaaf xiqqeessa. Yoo haadha mana kiyyaa jee karaadhaan na gaafate waan hin qabu feeni qabu addaa miti waliin qabu. Tamaam. Naam alla dubbiin teetillee nama sirriidha bakka kanatti immoo garuu bakka kanatti amma sirrii deebite. Bakka silaa abbaan mana kiyyaa dhugaadhaan na gorfatee waan ni qabnu waliin qabnaa teessisan bakka sanis dhugaadha. Garuu bara akka fedhellee ta'a abbaa mana keetii irraa kafarteeti sanbooda mana keessatti namni gorfatu. Abbaan manaa kun bara abbaan manaa seera qabaa bara. Seera mataa isaa yoo guuttatee deeme anillee jallooto na gorfateeti hangana na gorfatu akka qilleensa ragganna dhiisee hiriyoota isaa na tumsiisuu miti mana keessatti deebee na gaafachuu. Utii uleen na tumuu miti. Ifii na maraachanii maraattuu na godhanii leelloo maraattuudha. Jedhanii xiqqaa guddaan na arrabsanii. Waan irra maraattuu si godhaniif siitu haa maallaqa mana keessa jirullee ni fuutee. Ni fudhadha. Sababnummaan itti dhalaa ittiin ni maallaqa waan deemu